السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أشوار كوني تكون هذا كيسن وبلي كقالي في كقاري كنا وجنو بلي كيسن ستة صار كباديات لا جرو بادية واشي حقات هكذا باران دلا كوسة كفادا غرتو كوني جرو مري وندي سايو كلا من مان كبا كمان بادية نبيك تو كني كتتو نوبليتين كيسا كان كيسا جرت سنين جدا ما تكشتي ما تككاري أركيتني بعديها ما شاء الله أنا فكرت باي بريدة إيه جرت تيسي نغالا أرتكرا ورابو أبو وقصتي باي والله ما شاء الله تبارك الله باي بريدة مقاسا بيكو كوانيا تمودا بيكو ورو مقاسا والله ممكن نرى وانت نياتا مودا هاي قروين بيكو كان برالي انجرا كانتو الرقالي maqaasaa hin beeku lamman isaaniiyyuu hunda isaaniiyyuu hin beeku maqaa isaanii garuu nyaatamu yeroo yeroon isaa garuu irraa funaanamee nyaatama isiniin jedha. Akkasiyyuu yeroo argadhe garuu sirriitti waraabee isinitti agarsiisa maashaallah baadiyyaatti maal fiddee dhufte naan jettu jedheetu banu kana qofa bakka xiqqooma isinitti argisiisuuf malee haala mijataa keessa hin jiru hojiin ni baay'ata. Hojiin baadiyyaa ni baay'ata sayyuummoo jalqaba kana mana duwwaa jiru beektu jedhee yaada hangam akka ulfaatu jechuudha. Akkasii kana keessa jirti obboleettiin keessanii mana keessa isinii waraabuu hin danda'u. Yeroo biraa isinitti argisiisa isiniin jedha uummata keessatti kana fakkaata. Lola argaa jirtu kun basal maal jedhama afaan jiraatiin shunkurtii jechuudha. Waan akkasiitti isatu lafa jira. Akkas qeenqoo kana fakkaatee jira isiniin jedha wallaahi hojiin xumurre ammallee baay'ee ulfaata hojiin mana miiccanii xumuruun ni ulfaata jalqaba kana. Waan akkasii keessan jira akka jiru baadiyyaa alhamdulillah laa kulli haali. Isiniin jedha uummata qiyyaa du'aa inni bira dhaabbadha inshaalla.